بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكجرت نتي نجيني ربي ألفيني ربي سنين رهاجرات جتشا أرد أمسا نموما ربوما إسني كبنيدف ثم لجنان وان إريتش ديمو إريتش مالي أمنتي معادة جتشو سنجرسي سوبربان ماري علماء أكيد أن irreecha jechuun aadaa moo ibaadaa jedhanii yoo namni si gaafate deebiin kee ibaadaa jedhiin. Maaliif aadaaf ibaadaa walitti qabamuu hin dandeettudha. Wanni tokko aadaa ta'uu wajjin ibaadaa ta'uu hin danda'u. Marra irreechi aadaa osoo hin tahin ibaadaa. Ragaan isaa maali jettee na gaafatuu dandeettadhaan. Ragaan isaa yu'rafu min ismihi maqama isaarraa beekamuu danda'a. Irreecha jechuun waaqeffannaa galateeffannaa jechuun maarree eega akkana tahe ragaan lammaffaa waan bakka sanitti dalagamu bakka irreecha san yoo dhaqan waa kadhatammoo waa qo'atammoo waa taphatan yoo jette waa kadhatan rabbi isaanii kadhatan waaqa isaanii kadhatan bootaa sanitti wanni dalagamu akka inni irreecha tahe sitti agarsiisedhaan akka inni waaqeffannaa aadaa hin tahin ibaadaa tahe. Maree waan achi kadhatan maal fa'a jennaan akkuma ati hubeeytu mareehoo jedhan yookiin ammoo bismillaahi irrahmaani irrahiim. Hordoftoota kennaa nageenyi rabbi isinirra haa jiraatu. Maree waan achi kadhatan maal fa'a jettee gaafatuun keen oolu waan achi kadhatan akkuma ati hubeeytu san mareehoo waaqaa garaa gurraachaa tokkocha maqaa dhibbaa jedhanii kadhatan. Maarree tokkocha maqaa dhibbaa waaqa garaa gurraachaa jechuun amantii moo aadaa jettee akka ati yaadduutu mee akkami? Itti aanee leemmoo garaa taliilaa waaqa saglan booranaa torban bareentuu jedhanii kadhatan. Mee kun akka ati beektutti maali? Aadaa moo ibaada jettee gaafatuun oolu? Maarree ibaada malee aadaa miti. Torban yookiin saglan booranaa torban bareentuu waaqa bokkuu jedhanii kadhataa jiran jechuudha. Kanaaf waa deebii wahiillee isinii qabadhee dhufuu danda'a. Maali? Nama waan beeyne jedduu sammuu isaa keessa waatu naannawaa jedha waatu zoora. Maali wanni sun jettee na gaafatuun ooltu? Shari'aa fi sabboonummaa yoo wal dhabde fakkeenyaaf irreecha deemuun an sabboonummaaf deema. Yoo sabboonummaaf aadaa wal dhabde akkam godha jedhee yoo inni ka isin gaafatu taate deebiin isaa na bira jira. Rabbi duraan dubbatee jira. Maarree rabbi maal jedhaa? Jecha rabbiif rasuulaa aadaa keessan dura ibaadaa teessan dura lubbuu teessan dura fedhii teessan dura jecha rabbiif rasuulaa dursaa jedhee rabbiif rasuulli nu dubbatee jira. Itti aanee deebiin namaa galu inumaa sabboonummaa fi shari'aan waluun dhabdu jennaan nu. Shari'aan sabboonummaa gaarii sabboonummaa dhugaa takijibaa osoo hin tahin wal dhabuu hin dandeettu. Maaliif? Sabboonummaa jechuun hiikni isaa akka ulamaan hiikanitti akka ogeeyyiin rogeeyyiin hiikanitti sabboonummaa jechuun fira ifii jaalatuu fi lubbuu ifii jaalatu. Maarree eegalu fira ifiitii fi lubbuu ifii jaalatuu taate sabboonummaa jechuun waan amantiin wal dhabduun qabdu jechuudha. Waan akkanaati kutaa lammaffaa walitti deebinaa. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.